السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفوني جرتو أروموكو أكم جرتني الحمد لله رب العالمين. هرالي ولدت ديبيني جرة. ربي قالنا أقوهن درسا الحمد لله فارون كربيتي إيجا أروموكو غريادك ياتي تسوهن ترين درا gara yaada dhimma kiyyaatitti osoo hin tarreen dura jechuudha. Oromoo koo hundumti keessanuu na galatoomaa, hedduunaaf galatoomaa, daawwattoota hordoftoota gannoo YouTube hundumti keessaniyyuu ulfaadhaa kabajamaa isinii jechuu barbaada. Viidiyoo kaleessa gadhiise like naaf godhaa isiniin jedhee namoota baay'een daawwataa turtanii akka rifattanis akka isinitti dhagahames koomentii keessaan hordofaan ture. Lammiin keenya man hidhaa keessatti wanni isaan ta'an wanni isaan keessa jiran baay'ee nama gaddisiisa. Obboleewwan kiyya hedduunaaf kabajamaa galatooma gara yaada kiyyaatti osoo hin tarreen dura viidiyoo kana yeroo gadhiisu viidiyoo kamiyyuu laayikii godha. Laayikiin gatii takkatti hin kaffalta akka nama baay'ee qaqqabuuf namni barbaadani namoonni sagalee kana waraabbanne sagalee hidhamtoota Suudi Arabiyaa keessa jiran lammii keenya isin dhageessisa jechuudha. Warroonni dhageettan dhageessaniirtanii warroonni dhageen amaanaa nu facaasaadha nurra kaa'atanii jiranii. Wallaahi akka itti dubbannullee baay'ee nama dhiba jechuudha. Kanaafuu yeroo seentanii viidiyoo daawwattan laayikii godha. Laayikiin akka nama baay'ee bira qaqqabuuf gatii takkallee ittiin kaffaltan. Kan sheeriis gochuu dandeessa sheerii godha wal qaqqabsiisaa isinillee sagalee ta'a. Obboleewwan kiyya eenyuun na dhagahattanii tuffatina. Beekamu namni sin dhagahuu danda'a. Sababni viidiyoo hojjetanii viidiyoo keessa su sheer ta'ee namni wal jalaa fuudhee kan dhageenyallee dhagahee wal jalaa sagalee ta'uu danda'a. Wallaahi baay'ee nama gaddisiisa. Wallaahi keessi kootas gabbiin dhabee hunda kaleessa sagalee ijoolleen achi keessa jirtu waraabee akkuma gadhiisanii dhiisesan jechuudha. Ammallee ni dhageeffata sabaaf sablammii afaanota garaagaraatiin kan isaan dabarfataa jiranii. Afaanota garaagaraatiin kan isaan dabarfatan jechuudha. Sagalee isaanii kana kan warroonni dhageessan jedhama. Warroonni hin dhageenye please viidiyoo kana laayikii gochuudhaan hamma dhumaatitti sheer godhaa facaasaa isinillee sagalee ta'a isinii jechuun barbaada. Amaanaa isaan nutti dhaammatan amaanaa dhaabmatanii sabaaf sablammii achi keessa jiru afaanota garaagaraatiin afaan Oromootiin, Amaariffaan, Tigiriffaan dabarfatanii jiranii. Isin dhageessu hundayyuu sagalee waraabbadhee jira. Amaanaa nurra kaa'anii jiranii. Kanaaf Oromootoo lammii koo sagalee kana faffacaasaa waliin gaa warroonni dhageessan warroonni dhageessan irra hojjedhaa faffacaasaa isiniin jechuun jaaladha. Wallaahi baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama dhiba. Ilmi namaa kubzii kana nyaata. Kubzii kana gogaa isiiyyuun argata. Ani fuulii godhadhee ani buuphaa hojjetadhee isa kana goggogaadha jedhee sammoonii lallaafa san barbaada deema. Buuphaa hojjetadhee fuulii hojjetadhee garuu isaan kana isuma kanaayyuu wanta haganatti tanaatan jechuudha. Isii tana nama 3-4 adda kutatanii isii gogaa kanaayyuu hin argatan jechuudha ijoolleen keenya. Kanaaf Oromoo koo lammii koo sagalee waliif ta'a. Please sagaleen keenya dhiibbaa guddaa qaba. Beektan yeroo duraas bara darbes akkanumatti gadi yaa'ee uummanni miidiyaa hundi isa ta'ee jennaan furmaanni argame sagaleen keenya sukuu jirnu oolee lammiin keenya kumaatamaan gali jechuudha gara biyyaatitti. Ammallee tasin caaltu induusu irra wayyaadhaayyuu jedhaaran manni hidhaa jechuudha. Mucaan kun sagalee isaa warroonni amma sabaaf sablammii achi keessa afaanota garaagaraatiin sagalee dabarfatan kuni sagalee dabarfatan kuni bilbila jedararraa hin beektan bilbila manaa dhaabbatanii itti haasassan. Kaleessa dirhama 360 guutanii nuti sagalee san nu dhageessisan jechuudha. Har'as akkasumatti wal jala taranii chaansii tana argachuu dhabuu dandeenyaayyuu bilbilli seenu.
beelofne yoo jennuuni kumman bastoo sibiila mataa gad uffatanii seenanii nutumanii maabiraati nutumanii maabiraati sayyoonu sakka'an torbe tokko namni lafa kufee lafa ka'uu hin danda'u. wallahi oromootoo qalbiin cabde gubanne gara hundumaanuu gubannee jirra. mee sagalee waliif ta'a please oromoo ko mee sagalee walii nu kan dhageeffannu ta'a sagalee waliif ta'a. ani feestaala kana uffadhe uffata gubbaan uffadhe wallahi amma hammuun baafadhu muddamaa jira oo ittaa jechuudha. isaa hoorre qaama isaaniiti ammi keeyfii qaba qilleessa qaba manni su afanamaa keessatti feestaaliin nu kukkutee qaama keenya nu kukkutee wanta wayi nutti afuufaara wanti isaan nu afuufaara sun qaama saalaallee nurra kukkutaa jira. ijoollee daa'ima hojii warroonni qabamu daa'ima isaa irraa guuranii gara biraa dabarsaa jiranii. daa'ima sun maal keessa akka jirtu hin beeku abbaanii hin beektu haati. yaa oromoo karaa mootummaan ifaan bilisa mootummaan Suudi Arabiyaatii fi poolisiilee ifaan bilisatti nu waan hundaa xumurree jirra mootummaan karrabanuu dide mootummaa keessan irraa jedhanii ijoolleellee akkasuma jedhaarti. foormii hunda mootummaan Suudii waa isarraa barbaachisu guutuu xumureeti. haa xumuru malee fedhinna karaa osoo hisaaqin mootummaan keenya osoo karaa hisaaqin nama kana fe'uu hin danda'u. mootummaan kun rakkoodha. rakkoon gara mootummaa keenyaatiin malee dhiibbaan gara mootummaa keenyaatiin baasota keenyaatiin malee gara mootummaa Suudiitti akka wanta akkallee hin jirre himataa jiran dararamaa jiran. kanaaf sagalee waliif haa taanu please sagalee waliif haa taanu. wallahi ummanni keenya kana birrii 10 kana takkatti birrii 10 bitatanii kanarra nyaatan kana uffatan kana tumaan irraa guuraa jiranii qullaa balaa xarra ciisaa jirraa jedhan. yaa oromooti please sagalee waliif haa taanu oromoo ko. mee sagalee sabaaf sablammoota afaanota garagaraa isin dhageessisa. warroota san irratti illee sheer godha. maal jennaan namoonni sagalee kana haa dhagahanii namoota beektanii irratti sheerii godha. sheer godha please mee komooliinu dhageeffannu ta'a. እንዳላችሁ በፈጣሪ ስም ይሆንባችሁና ደስ እንድትሆኑልን አሳይታችኋለሁ። በፈጣሪ ስም ይሆንባችሁ። afaan oromootiin illee dhageessan mee sabaaf sablammoota kanarratti isinii banee mee itti deebina hundaan dhageeffatta mee irraa dhagaha mee waa isaan jedhan dhagaha. please share godha. warroota afaan kana beekanitti illee share godha jedhan hin dhageessa amaanaa isaan dhaabata as keessatti illee lammii koo share godha nu bira dhaabbadha sagalee kana share godha jedhaaranii please keessaan illee namoota amaartota warroota beektan irratti share godha. እዚህ ያለንበት ቦታ የምድር ጋለብን እያሳዩ ነው። አንዴ በቅዝቃዜ አንዴ በብርድ የምድር ጋለብን እያሳዩ ነው እና ያለንበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። የሰው ልጅ በየቀኑ እየሞተ አውጡ ስንላቸው አሁን ሙከየፍ አሁን የለም አሁን እንደዚህ ነው አሁን ሰው ታመመ አውጡልን ስንላቸው አሁን ሙስጤፋ የለም ይሉናል። ተላላፊ በሽታ ጨብጥ እየተስፋፋ ነው። ያለንበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። ምግብ ስንጠይቃቸው ያላችሁት እኮ ቪአይፒ አይደለም የቆረጣችሁ ያላችሁት እስር ቤት ነው ወደ ሀገራችን ጫኑ ስንላቸው እኛ አይደለንም የሀገራችሁ መንግስት ነው ችግሩ የሀገራችሁ መንግስት ጠይቁ ይላል። የሆነ ነገር ስለመፍታት ስንጠይቀው በዱላና በኤሌክትሪክ ነው የሚቀበሉ። ያለንበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። ይህንን ድምፅ የምትሰሙ ማንኛውም ኢትዮጵያኖች እህትም ወንድምም ያላችሁ ይህንን ድምፅ والله قبني ما الأخذ جنون بيكر ወንድምም ያላችሁ ይህንን ድምፅ የምትሰሙ ድምፅ እንድትሆኑ በፈጣሪ ስም እንጠይቃለን እና በጣም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። ከታሰርን ከ7 ወር 6 ወር 5 ወር ይሆነዋል። በየገጠር ውስጥ ታስሮ በየደማም ገጠር ውስጥ ታስሮ ወደ ሪያድ ተሰብስበን አሁን ያለነው ታሪክ አርካር ሪያድ እስር ቤት ውስጥ ወደ 20 ሺህ ሰው ይሆናል። በየዕለቱ ህጻናትና ሴቶች ወንዶች ይሞታሉ። ያለንበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። ይህንን ድምፅ የምትሰሙ ማንኛቸውም ኢትዮጵያኖች አክቲቪስት ሆናችሁ የሃይማኖት መሪዎች ማንኛቸውም ኢትዮጵያኖች ይህንን ድምፅ በፈጣሪ የሆነባችሁ ለዓለም
እንድታሰሙልን ትዊተር ላይ ማሽታግ አድርጋችሁ ከሎጎ አሰርታችሁ ድምጻችንን ለዓለም እንድታሰሙልን በፈጣሪ ስም እንጠይቃለን። እሺ ይሰማል? ይሰማል። እና በተጨማሪ ደግሞ በተለያየ ድምፅ ስላለ ለእናንተም ለመቆራረጥና ፖስት ለማድረግ እንዳያስቸግራችሁ እኔ እዚህ ጋር አስተላላለሁ። በትግርኛ ልጁ ይቀጥላልና ሁላችሁም ከዚህ ሊቭ ስር ያላችሁ ኢትዮጵያኖች ምንም ሃይማኖት፣ ዘር፣ ቋንቋ ሳትለዩ ድምጻችንን ለዓለም እንድታሰሙልን በምታምኑት ሃይማኖት ተጠይቃችኋለሁ። በፈጣሪ ወያባችሁ አመሰግናለሁ። እሺ በትግርኛ ይቀጥላል። ቀጥል። ከመይ ሓላትኩም? ወዓለይኩም ሰላም ወረሕመቱላህ። ሀላ ዘለና እያዘ ንሕና ኣብዚ ፅርግያ ሓርሸ ባርባይታ ኣብ ርያድዮ ስዑድ ዓረብ ዘለና ፀገም ብዙሕ ወገናትኩም ቅድምልና ና ከዓ ብዝኣልኩሞ ዕብፃጎብልና ብትሕትና ንኽዩ ባሕሪ ዘብዚ ዘለና እዮ ጥሜና ዝበልና ብጥሜት ተጠቂዕና የኸስኩትና ብኸየፍ የፈስሑልና ኮኮርታ የለይ መንሰፍ የለይ ብጣዕሚ ኢና ተሸጊርና ኔና ኣብዚ ብሕማም ብሓሳብ ብጥሜት ብፀገም ብጣዕሚ ተሸጊርኒ ሕክምና ከወልና እዮም ሕክምና ድሓስተሰሙን ሕሰረስተሰሙን የወፅና ኣብ መንጎ ወጠሰብ ኣይመለስን ላበይ ከም ዝወስድዎ ኣይንፈልሰን ኣብዚ ዘለና ሓማም ይዓብና ኣብደ ዝበሎም ስለ ዝገበሩና ኣለዉ ናብ ዝመፈት ኣካል ንኸተውፅሕና መላእ ዓለም ዘለኻ ህዝቢ ብጣዕሚ ብትሕትና ንኽሩ ብጣዕሚ ኢና ተፀጊምና ኔና ክዳን የለይ ብጀዋር ምኻብ ተሸና ዓብይ ጀዋር ግን እዮሲናይ ከሸፍካ እዮሲናይ ኣብዚ ዘሎ ሰብ ብዙሕ ተጠብዒ እኒዮ ወገናትኩም ውድ ኣለና ኢና ውሰርተና ግን ብዝኣልኩምዎ ናብዚ ምልኮት ኣካል ሸር እናበልኩ ለኸት ኣብ ዕድረ ከተቕርቡልና ብትሕትና ንኽርብ አመን sagalee abdiin dubbatu kukuta barreessa karaa peejii namoota garagaraatitti warroonni mutakallifni kaan achi wayya jettan sagalee amma abdiin asirraa wara ergu tana waraaba kara barbaadanitti tuutar irra ta'ee feesbuuk irra ta'ee ayyi makaanitti faffacaasa abdii kallatti manaase dhaga'ama obboleeyyan kiyya wala murtaawwataa jirtan jechuudha. Arranka reessitee yoo beelattan nyaatanii buqqu dandeessan yoo dhuubattan bishaan dhuutee deemuu jechuudha. Yoo irratti qeerree maragaa arguu dandeessa. Yoo ummata irra duraanii uffata keessaa baastee shaaworii keessatti jechuudha. Har'a nuti waan kana hundarraa yoo filatan jechuudha. Yoo beelaytu nyaata argan yoo roobannu deemuu qabu dandeessa. Yoo rin muka beri mereka bertamu sudah sama semuanya. Arah tadi wallahi anu tukari, dengan mana ini saya dapat itu karena kita sudah sudah. Karena kali karena dia awan sebelum yo rusi karena dia sudah ada kawasan sampai. Kalau boleh kita ada kita siap kepada Muhammad bukan. Wallahi yo ini kita urus jeraka. Wala matunukan dari seberang Masukuna bodis. wala matunukan video Kan mo cheka banda. wala tinggi para kerja kamu kena sekian orang nyatet wala matunukan mereka kebetulan seberang ada urusan dia karena aku atau teman-teman kita berlaku dan darah dosa itu saya jadi berlaku ke tempat kerja curang aku masalahnya seperti itu kalau mereka kalau saya tuh uktai orang upah dari batu proses tersebut upah dari batu ini ada dari orang macam Alex takut upah takut nanti dia tinggal begini wasa dia begini wasa wallahi itu tidak sudah oke mau dia anak kerja bersama di upah kerja kalau itu saja sudah kurang apa tadi tiga proses dan mungkin kita akan begitu ah sudah kita akan tiada cara kerja kita awal kerja kasih awal kerja awal require kerja Bena menjadi negara negeri jadi apa? Jadi kan itu jadi mesti rokok berapa jadi kan? Lagi berapa tu orang kita boleh? Insyaallah orang terkait sama macam di mana apa itu kita tahu sebenarnya kita kan hasil rokok lagi. Warota naik mana? Orang kita. Agar kita buat apa? Mungkin mungkin ada berbeza di mana? Orang yang kata nanti, kemudian itu nanti saya rasa jadi masih saya mata. Mungkin kemudian benar-benar gambar tuju, tiba kawan kerja dekat sampai nama dah buat ini. Nama tu pasti akhir sampai ni akhir yang tiba akhir.
والله يوبلي وانكيا عن دقيقة مراسة وإتشاي قدرت تاو دبي أود دائما هجيو أبان دائما الراغوراني بكم جبيسن هم بيكم دائما ورود دائما وجين قبام دائما الراغوراني غرب راغيسني دائما مرفي ورامسسا دائما نماسها مرفي ورامسا رفسا ولنير أكو مسلبا يو دائما غرفول يون دائما أمريتاتو أبا في أبا دائما في دفا غدي واما دائما نكيدو إجلانيني يا أورومو يا أورومو أكسب قناتي تنوتي سلامار سقمنامو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا قالت ربي أكمل ربي سناباسو حاجة منير bari nille wannan mu firra ka ba nille festival mu firra ka ba bari aye akaci so gani sanan rako mi tikala sabato ba ti fuba jinan ma wari mana ida jirtan nume fu fagare fuda sirrit
يعني مكان كيف صدقنا يعني أكاس شيخ كمال والنعمة وبعدين دفة مكوني أكم موتي وابدين جدلي نمني ممكنون دفة إن شاء الله وأنا مو أبدفني هذه كتوبتي أبدين وأركي جروان كيف تجرون لي بوكان جرون لي أكاس إن شاء الله أمتك إن ورمو تيو أزرت أركبك ورمو سغلي كان لقيتا كأما جلي سغلي كرمو إتنكركه ونمو مني كين نمن إذا كيسا تترماجه نمن أجيبني أبين نمان هني بيركاتي مو انتركت جدي خانا جيرا مجدي أبقى في جيرو بيابي جلي كان إنكيتن دكاتو ورمو توكلم أسكيسا جيرو إتمو بيأكا كان جيرو أمتا غرغارا توري ورس كيسا جيرو ليسا غريتا توري مسكين غرغارا توري بقطوتا غرغارا توري ورس كيسا جيرو هندي إساتو نمني كيشن إسارك تبارتيو إساسر تورا كده أسكيسا تتغري جسالي أبني أكا أباني هندو فنسيت أبني أكا سورة كسان أرسنام ليك أبني نمي دوران سورة إساسي سنحط أجيراني جيرو كوني ورس دوراني مونا واتغريتا هاتوري جيشودا أنا أقول إنه أتفاجئ ميديا موسوعة إلى النوكيشن موسوعة بس أحمد إلى سكرة كنجران نوكيشن هذا موسيوان كنا نسولة موسيو جولة كنا كبارا أشياء كبولة سكرة كنجران كيسني أكمل سكرة كيوك إنسان اللي تكمل أمانة إنسان يوك إلمو كباتن تادي يوك ما إرادان تادي نمي إلمو كبو نمي أقولي سكبو نمي أقولي سكبو أقولي سكرة أقولي سكرة هذا توجي أقولي يا نبأ أبيت أباني تاكلمي أكثرين إنسان باني لك أبانكنا فرد كيسا أكبا سموسما برالي أكمو كيسا أمانا سنجرة سنوري سكرة كنكم ورمو أبانك سكرة سيوسا وكميديا سيوسا وكما شيء كمانا سكرة موتان سكرة إنساني أقابل اللي بكتن يرك بسانا ملنسو إيه ورمو سأتي كيسا وكني موتا كانت أركمسان أمانا ونمو سنجرة كاينو موتما برالي أكمو كيسا موتما برالي أكمو كيسا حواس برالي أكمو كيسا أمانا سنجرة أمانا أكا أمني كن أسكير ما أبو ملاكا ويركا إنجني هذا الوجد إنجني والمثاني إنجنو يمكننا كمرين قرن كرتي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا من جسد يتأكد ديمستان ربي نمو يا علمنا ما ولد سنكون سنكون موت يو قتل سنكون ما لجنانا إذ والبيتني في مجرد أنا أبو أبان كنا كدينو بجنس إيتاجرا أبان كنا بجنس إيتاجرا ورموت يو سكرين كون سنكت كبه سكرين سنكت جيرسي أمانا ربي سنكت آتو ويدام نموت يو أكو مجلس جرا لكن أكو مجلس جرا أمانا أكو مجلس جرا رئيس أجل ما تفهمه إني لما أكدت مرادا رئيس مؤسس الشمس وأنا موت يو كاتو والله من أما يوم مرافع أسكي سابقا غرفة سنزي بسني أكدت تكيو مليان كي أوندي كيسانو ورموت يو سكرين كوني سنجي سكر ديبينه أفان براس اللي اسمي عزب سني أمو أفان أمارنياتي أكدت شكمال لكيتن سكرين كوني سنتكين زجرا إذن اللي رب جزا سني فاكا فالوري توقتن اللي ورموت يو سكرين كان شير كوته سكرين كي رب سيها أوه أما أجل اللي وان كان بيا تكارا وان مسلك دامنو بيا تكارا معجن کا بودنيا كنتامني هذا موت يو ملي كنات كيسا ياوت ملي كني ما ينبل سنه أكا إسنو ومتان إسنقافنا ورمو أسرتي ما ترب جزا سني فاكا فلو أن يادتي عظمانتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبرتني دار تتوقع ساري بطابين بدل كيسي ربي استرقاء وكافي كنت قبلنا بطاب tetap dapat garasing jadi makamarinya Syekh Malik Tajidan Taman. Assalamualaikum. Tidak ada akan madagaa jirrutti amma namni sadarkaa ittiin waan du'aallee suuraa kaasee nutti ergatu dhabuun rakkina isa dhumaati. Erga uummanni kun galuu dhiisee Oromooti wallaahi waan dubbachuuf illee baay'ee nama rakkisuudha. Wanta dubbachuuf illee baay'ee nama rakkisuudha. Baay'ee nama dhibuudha. Rabbiin nuuf haa dubbatu. Rabbiin geenu naa jedhu. Godaansa daangaa darbe. Godaansa godaannisa keessa kennatti hin ta'eedha. Yaa Oromoo
yaa Oromoo sila nuti akka saba kanaati abaarsa qabnu qabnaa maali? Hindiin qabama, Pakistaaniin qabama, hundumtuu Masriin qabama. Takka nageenya hidhaa dararaa akkanaa bare maali garuu lammiin keenya? Rakkanne wallaahi gubanne jireenya gubanne. Ani nana mijatee uffadhee nyaadha. Lammii koo kakkana quuqamu, kakkana boo'u, kakkana dararamu. Kana argaa akkamitti keessi namaa tasgabbii nama qaba. Baay'ee nama dhukkubsa. Waan nasa akkaan keessa cabsu. Dubartiin daa'ima hojii yoo qabamte daa'imti si irraa fuudhamti. Irraa fuudhamte daa'imtaadhaaf adda baatee gara biraa geeffamti. Marfeedhaan dhamaafamtee marfeedhaan waraannamtee akkasiin cochootee hin dhimneef dhamaasanii chuma rafaa oolte rafaa bulti. Daa'imni sun yeroo booda duute jedhanii akkuma salphaa gadi waamaniitti himan jedhan abbaa faadhatti. Akkuma jedhan akkuma argitan jinaasa teessoo godhannee irra taa'aa jirraa. Nama du'e nurraa baasaa jennee nurraa baasuu didanii. Nama hedduun maraateen fayyaa dhabee kan nu bira taa'aa jira. Irjaan laaluu dadhabne. Sammuu fayyaa dhabee maraataa ta'e nu keessa jira. Yoo nu rakkoo kana nu furaa jennu sibiila mataa gadi uffattee dhuftee nu qaxaqaxxii. Maa biraatii nutti sakkaatii. Takka maa biraatii nu sakkaan torbee tokko lafaa ka'uu hin dandeenyu. Qaamni saalaa keenyas waan nu afuufassaniin qaamni saalaa keenyas nurra ciccitaa jira. Wallahi Oromoo qalbiin nama caba. Wallahi lammii koo qalbiin nama caba. An daqiiqa muraasaaf uffadhee taa'uu dadhabe. Qaamni bishiyaa. Uffata jalaanii bar uffata gubbaadhaan ka uffadhe bar uffata jalaanii miti garuu isaan ani mikayyii fi irraan taa'uu ni dadhabe isaa asan keessatti asan keessa qaama duwwaa irratti uffatan qaama duwwaa sanirru seenaa irraa guuraa jiran birrii godhanii isii takkatti bitatanii isarra nyaatanii isa uffatanii. Yaa Oromoo akka amantaa keessanii sheekii qeesii akka qeesii dhiyaatanii akka sheekii dhiyaataniin please sagalee uffannaan keessan kana ta'ee mee dhiisaa hor tokko irratti illee geemii taphattan mee dhiisaa please yaa Oromoo kiyya. Namoota waan kana hojjetan jalaa sheer gochuu laayik gochuun biraa dhaabbannu. Ka viidiyoo kana irratti illee gabbaatee hojjechuu hin dandeenye kama hojjete saniif laayik godhi sheer godhi sababa ati sheer gooteef namni tokko lama arguu danda'a. Namni argu sunis wal jalaa dabarsa. Akkasi faffaca'ee xiyyeeffannaa irra kennamuu danda'a. Yaa Oromoo tiyya. Hojii haa godhannu. Haa iyyinu. Mee sagalee walii haa taanu. Mallaqa isinirra hin barbaannu. Nyaata isinirra hin barbaannu. Sagalee bichaa nuu ta'a. Jedhaa jiran. Amaanaa rabbiitii jedhanii kaa'atan nurra. Amaanaan na baadhaa itti malee na nyaadhaa hin jenne. Kanaaf ulamaa ilaallata. Qeesii sheekii ilaallata. Artistoota ilaallata. Gabbaanii iyyuu qabanii. Warri dhageettii qabu kan warroonni dhageettii qabu kan dhageettii qabu qofa eeguu hin qabnu. Anis sagalee qaba. Obboleewwan kiyya koo haqanarraa qabanii haqa kiyya kana baasuu hin qaba. Waan bira gochuu hin danda'u. Waan isaan keessa jiran kana waan isaan dubbatan kana sheer gochuu irra hojjechuu hojiin agarsiisuun kan hojjeteef sheer gochuu laayik gochuudhaan akka faffaca'u gochuu qabna. Please Oromoo ko kanaaf isin irratti dheeratee jira viidiyooni. Viidiyoo kana yeroo seenta please gatiitiin kaffaltan laayik godha sheer godha.
horrootan qaqqabne qaqqabsiisaa gatiitiin kaffaltan laayik godha yoo laayik goota hiffacaa viidiyoon yooma laayik goota laayikii yoo tuxxanii hiffacaa viidiyoon kiyya qofa osoo hin taane kama nama biraatu yoo seentanii dhageeffattan feesbuuk irratti yuutuub irratti tiktok irratti laayikii godha gatiin kaffaltan qubumaan gattuttanii bira tartan piliis oromoo kol biraa dhaabbannu kanaafi isin jaaladha isin kabaja lammii koo naaf jiraadha hamtuu isin argini lammii keenya illee rabbiin furmaata nuuf alaatu gahee nuun haa jedhu baqattummaa inshallah barri haroofni seenu kun bara garbummaa nurraa kaasee bilisummaa walabummaa biyya keenyaaf arganne baqachuu miti sabnis biraatu nutti baqatee nu jala koola galfuu jiraatu rabbiin nu haa taasisu inshallah du'aahii godha du'aahii bira dhaabbadha sagalee ta'a ka sagalee ta'eef sheer jala sheer godha bittinneessa isin jechuun jaaladha isin kabaja yaa lammii koo isinitti yoroon dubbannu salphaa fakkaachuu danda'a namoota hayyuu hedduu sammuu dhabee jira achi keessatti hayyuu hedduu kaati ilmaan isaa biyyattiin galaanaa galaaf eeggattu inni firiijii jira wallahi waan akkaan qalbii namaa cabsu oromoo koo du'aahii solii godha tokkummaaf jaalala qabaadha wanta tokkummaa keenya ibsu wanta tokkummaa keenya fidu facaasaa piliis yaa oromoo koo jibbansa dhiisaa mee tokkummaa waan olii harkisaa hojjedha gandummaa keessaa bahaa yaa oromoo koo ganda tokkoo miti sun oromoodha sabaaf sablammii biyyattii san keessaati kanaaf viidiyoolee isin irratti dheeressee jira naaf jiraadha hamtuu isin hin argini amaanaa tana ilaaltanii cadhiisana sheer godhaa viidiyoo isin irra dheesseera assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh